Iccitii oggaa lama dura yookiin immoo iccitii oggaa tokko yookiin waan oggaa lamaan kana keessa jiramu jedhamee dubbatameeti jira jechuudha. Ammas ijoolleen kun walirraa dhaabbataati hin jirani. Ani kaawwantiin ani kana duras waa'een kun dhaabbatuu qaba. Waa'een kun deddeemuu hin qabu. Waa'ee kana namni biraa keessa galuu hin qabu. Waa'ee kana qannasuu qabdani jedhee keessanillee sabboontiillee dubbataati ture. Akkasuma gar miidiyaatiillee dhufeetiin dubbataati ture. Hiccitoonni baay'een dugda duuba isaa waan jiranii fi akka hiccitoonni kun gadi hin baane yookiin immoo wantoonni kana caaluu ganaa dugda duubarraa kan dhufne namoota baay'ee dugda duuba keenya jiran maatii keenya obboloota keenya haadholii keenya akka inni dabalatee raawwatee waan guddaarra hin geenye wantoonni waan miidiyaatiin qabamu kuni anga lafaatitti namoota lafa jiran irratti miidiyaarraa gadi bu'ee lafarratti walitti dhufanii raawwatanii wantoota gurguddaa walirraa hanga'anirra akka ga'aatii jiru hundi keenya argaatii jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba waaqayyoon biraay bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo iccitii oggaa lama dura kan haadha kooftuu yookiin immoo kasabboontuu jedhamee raawwatee haati kakuu egaa viidiyoo hojjeteetii jirti jechuudha. Egaan iccitiin kana dura jiru maali akka jedhamu namoonni baay'een keessan tokkoffaadha kaatanii miliyoon peestii chiga amaariffituun xiqqoon warkaate miliyoon irratti jechuudha chaanaalii kanarratti jechuudha chaanaalii viidiyoon kun kan hojjetamaatii ture. Haa ta'u malee amma haati kakuu jecha kana dhageesse malee iccitii kana hunda darbe kana keessa viidiyoo sana fidiyoo soo jedhaniini fiduu hin dandeettu. Immoo akkasuma deebistee raawwattee wantoota kana hunda darbee jechumaan qofa har'a iccitii kanaan dura darbee bukoo isiin kanaan dura bukeessaa keessa bukoo isiin keessa dabarte jettee haa dubbattuu malee viidiyoo sana fidiyoo jetteen fiduu hin dandeetti jedhee waan yaadu tokkollee hin qabu jechuudha. So iccitii kana egaa nuti hiriyoota isii kan taane ni beekna jechuudha sabboontu kana. Namoonni baay'een keessanii nama kanaan hiriyaa ta'uu miti hindamu irraa fagaachuudha nama balleessiti baalageedha akkamitti akkasiin nama arrabsaati jirtu akkamitti akkasiin miidiyaa irratti chaanaalii isii irratti hojjetaati jirtu arkitanii jirtanii sila arkitee jirtaatanii namoonni koomentii naa barreessitanis ni jirtanii arkeetiin jira koomentii keessan jechuudha. Egaa sabboontuuni nama kana hin turreeyyu jechuudha. Nama akkanaa hin turre jireenya ammuma bubbultu ammuma bultu ammuma umuriin kee deemu waan gaarii yaadaa deemta jennaan waan yaraa yaadaa deemanatti fakkaata. Namni tokko tokko gaafa ni ilaalu jechuudha. Waan gaarii yaadaa deemu jennaan waan yaraa yaadaa barataa shaakalaa waan akkasiitti deemuu natti fakkaata. Angan ishii beeku keessatti sabboontuu akkanatti isii hin beekuun ture jechuudha. Nama akkanaatii miti turte jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e nama akkanaan ture jechuudha. Isin galte har'as yoo ta'e immoo jechuudha sabboontuu waan kana balleessite balleessa kanarra geesseetti kana gootee jirti jedhee raawwadhee wantiin ani isii arrabsu yookiin immoo wantiin ani haadha kakuu arrabsu hin jiru jechuudha. Yookiin wantiin ani haadha kakuutiin waa tokko jedhuun hin jiru jechuudha. Sababni isaa maayini jarri kuni boru ganama walitti araaramu waan ta'eef ani maafan jibba fudhadha jidduu isaanii keessa galee amma naaf danda'amee jira kana walitti fidee raawwadhee nageenya isaaniif buusuun barbaada malee jechuudha. Iccitii waggaa lama duraa kan jedhame dhugaadhumaan dhugaatti viidiyoonni kuni hojjetamaa akka ture hundi keessanii ni beektanii jechuudha. Eenyu irratti viidiyoon kun hojjetamaa akka ture viidiyoon kun immoo iyyuu dhugumaan abbaa manaa ishee irratti immoo haati kooftuubiin dhiirota biyya Saudii keessatti argaman isaan faana moo waan kana kan isheen raawwatte dubbiin kun dhugaadhumaan dhugaatti ta'eeti moo kan jedhu hiriyoonni isii namoonni itti dhiyaatan sirriitti beekuu danda'u jechuudha. Waan kana isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e iccitii kana immoo anis nan beekaan ture. Iccitii kana immoo viidiyoon kun yeroo hojjetamu chaanaala ishii hundi keenya namoonni garee guddina Oromoo jedhamee raawwatee ijaaramee keessa jiru viidiyoo sana hundi keenya yeroo sanatti argineetii jirra. Waa'ee iccitii amma haati kakuu gadi baastee kana jechuudha. Viidiyoo kana hundi keenya argineetii jirra. Viidiyoo kana ilaalleetii jirra. Yeroo sanatti chaanaalli miliyoonii jechuudha. Chaanaalli miliyoonii suni viidiyoo sanaan baaraanii bahee raawwatee chaanaalli sun karaa guddinaarra ga'e jettee raawwadhee waan fudhadhu keessaa viidiyoota yeroo sana ishiin hojjettaa turte sana keessa jechuudha. Isin galte. Kanaaf iyyuu iccitiin kun dhugumaan dhugaatti
waan kana haati koof tuubiin gooteet raawwattee waan sana keessa jirti moo akkasuma mooyyuu dhugumaan dhugaatti nama biyya sana keessatti tuuyuu ishiirraa dhalche moo nama biyya Itoophiyaa keessatti dhugumaan dhugaatti haati koof tuubiin yookiin sabboontuu Wallagga Lixaa ilmoo isii kaargoo gootee galchite moo ilmoon isii kun isii faana achi jirti yookiin immoo dubbiin kun dhugaadha moo soba kan jedhu guutumaan guututti isiniif hin tarreessa jechuudha namni barbaadanoo jiraata maaliifiin akkuman of beekuttiin mucaa kanallee beeka waan ta'eef jechuudha yoo mana tokko keessallee waliin jiraachuu baanne yoo biyya tokko keessallee waliin jiraachuu baanne garuu rileeshinii ishiin keessa jirtu hunda isaa mucaan kun maal akka isiin taate eenyu akka isiin taate maal akka isiin gootu nin beeka jechuudha waan hunduma isaayyuu yoon biras jiraachuu baadhe waan hunda isaayyuu nin beeka jechuudha gin namoonni baay'een keessan immoo sooshaal miidiyaadhum kanarratti wantoota jedhamu hundumaa dhageessanii arrabni namaa kan dubbatu qofa dhageessanii hin murteessina isuma dhugaa waaqaa jechuudha waan arraba teenarraa baatu tan dubbii arraba teenarraa baatu tana qofa laaltanii hin murteessina isuma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sababni isaa namni kuni akka asirratti dhufee isinitti haasa'u kana osoo hin taane lafarratti yookiin immoo nama kana wajjiniin walitti dhiyeenya qabda yoo taate namni kun maal akka ta'e jireenyi nama kanaa maal akka ta'e namni kun maal keessatti akka argamu maal keessa akka jiraatu jiruun isaa maal akka ta'e akkamitti akka inni jiraachaa jiru akkamitti maatii isaa akka inni bulchaa jiru akkamitti jireenya isaa akka inni taquxaaxarataa jiru gaafa itti dhiyaattedha jechuudha kanatti beektu nama kamiyyuu yoo ta'e jechuudha amma haadha kakuu sooshaal miidiyaa kanarrattan ishii beeka malee bilbila ishii qabaadhee rileeshinii ishiin keessa jirtu yookiin immoo maalinnatii isii silkiidhumaan illee walitti dhiyaattee raawwattee walitti dhiyeenni isin jireenya kee keessatti yookiin immoo jireenya ishii keessatti waan argamee jiru hin beeku jechuudha mucaa kana gin sabboontuu Wallagga Lixaayii oggaa 4 guutuu jechuudha dhugaa rabbiin tokkicha kan arguudha oggaa 4 guutuu biyya garaagaraa irra teenye yaanni keenyas jechi keenyas gochi keenyas osoo waliin daangessin oggaa 4 waliin jiraanne oggaa 4 kana anis biyya ormaatii xumuree nin gali gara biyya kooti amma biyya koo keessan jira jechuudha egaa biyya lafaa kanarraa nuti biyya hin qabnu anga keessa jiraanutti biyya keenya jenna malee biyya lafaa kanarraa biyya hin qabnu darabaa jiraanna jechuudha gaafa biyya keenyatti gallummoo guyyaa biraa qabna guyyaa waaqayyo nuuf kaa'e guyyaa waaqayyo nuuf katabe jechuudha soo kanaafiyyuu mucaan kun nama akkanaa hin turreeyyuu nama akkanatti gadi baatee namatti illee dubbattu hin turreeyyuu jechi akkanaa arraba ishiirraa hin ba'u tureeyyuu isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha soo namni amma bulu jijjiiramuu danda'a amma bulu waan godhu hundumaayyuu jijjiiruu danda'a hin beekamu jechuudha jireenyi namaa kuni garagaltuudha waan taateef jechuudha soo iccitii kana mooyyuu baruu barbaanna iccitiin kun iccitiidhuma dhugaatii namoonni kana dura hin turin jechuudha namoonni jalqabarra taatanii chaanaala ishii miliyoonii ordofaa turtan yoo jiraattan iccitii kana beekuu dandeessan mucaan kun kan eenyuti jedhee raawwateet himatamaa ture gochi kun gocha dhugaati moo gocha sobaati moo maalidha kan jedhu namoonni hin beekin akkan isinii himuu barbaadan koomentii irratti naa barreessa akkasuma immoo namoonni iccitii kana beektan iccitii haati kakuu oggaa 4 dura iccitii ishii qabadheetiin hin jira bukoo ishiin oggaa 4 dura oggaa 2 dura bukeessaa turte qabadheetiin hin jira dhaltee raawwatteet ilmoo isii kaargoo gootee biyyatti ergite kan isin jette kana dubbiin kun dhugaadhuma haati kakuu waan kana dhugaa nuuf fiddemoo dubbiin kun sobamoo jettanii raawwattanii namni shakkii isinitti ta'u yoo jiraate dhugumaan dhugaatti ani dubbii sana isiniif mirkaneessa jechuudha dhugumaan dhugaatti dubbii sana gidan isiniif baasaa jechuudha maaliifin iccitiin hundi isaa viidiyoon sun yeroo hojjetamu sanatti jalqabarraa jalqabee hanga dhumaatitti nin beeka waan ta'eef jechuudha soo kanaafiyyuu namoonni baruu barbaadan hoo jiraattan koomentii jalatti naa barreessadha isuma dhugaa rabbiiti isiniif hin gadi baasa jechuudha waan sana haati kakuu waan sana argattee gadi fiddee jirti ishiin fidde taanaan immoo namni biraa iccitii kana namni beeku hoo jiraate hin fida jechuudha namni hin beekne namni kamiyyuu hin beektan hoo taate immoo iccitii sana aanuu gadan isiniif baasaa jechuudha koomentii irratti naa barreessaa